maallaqa walitti qaba ololallee miti bar distraction maallaqa itti naqanii warra faarsee bulaa jennuunii fi gosa lama milishaa miidiyaa kanaa fi faarsee bulaa kana waliin naqanii risoorsii guddaa ittiin deemaa jiran. Nu we beat that one too. Why? Tokko ni beekna waan tokko beekuu qabanii bar poolitikaa sooshaal miidiyaa Itoophiyaan uf fide bar feesbuuk yeroo duraatiif sadarkaa addunyaatitti jijjiirama siyaasaatiif sooshaal miidiyaa jijjiirama siyaasaatiif warra fide biyyoota fidan keessaa nuufi warra Arab Springiiti. Wajji guddanne sooshaal miidiyaa wajji guddanne miidiyaa manipulation wajji guddanne miidiyaan akkamitti miidiyaadhaan siyaasni akkamitti akka gaggeeffamu. By the way hangammaa yoo ta'an dabre kana parsantii 10 humna qabnuu fi beekumsa qabnu itti deemaa turre. Humna guutuun gaafa deemne we will overwhelm them. He wanted to overwhelm us. We will overwhelm them. We know. Maaliif? Tokko beekumsa qabna, muuxannoo isaa qabna, tarsiimoo isaa qabna. San caalaa hoo ummata inni ajjeesee saamee salphisee xiqqeessee madeesse ka'arra immoo waan nyaatu dhabee rakkataa jirutu dhugaa qaba dhugaa isaa san himna. Miidiyaa keessatti waa afurtu jira. Message, messenger, medium and audience jennaan. Ergaa dabarsitu abbicha ergaa dabarsu mediumii takkaawu bakka ergaan sun dabru akka miidiyaa kana jechuun sadaffaa audience. Hojiin siyaasaa miidiyaan hojjetamu waan afran kana madaalchisee kan gaggeeffamu. Ergaan ati qabdu ummata kam ummanni maal dhaga'uu barbaada? Ummanni maal akka dubbattu akkamitti akka dubbattu barbaada kan jedhu tokko kana. Lammaffaa yoo eenyu itti dubbate irra dhagaya. Credibility, relatability of the messenger. Third, medium. Mediumii kami yoo gootedha. So, abtaamu, do not worry about this. Kana itti qophoofne, itti yaanne, udu'annee itti seenne kana. Bakkaan geenya. Ibsa isaanii boodallee deemuu dandeenya. Qabxiilee kaasan jira. They cannot do it. Waan mammoo fi jedhan kana yoo laalte qabxiilee amma biyya tokko lama yoon kaase hannaa fi saamicha hanqina tajaajila caasaaleen qaban kan uummata kumachiisaa jiru kan hin furraa jedhan furuu hin danda'u. Maaliif? Caasaa hannaa ijaare maaliif ijaare si fakkaate? Gaafa mooraa qabsoo Oromootiin walitti bu'u ijoollee takka takkas kan qabsoo keessa turtes kan qabsoo keessa turinis namoota hedduu hannaan maallaqaan bitate. Maallaqa barsiise. Maallaqaan arraabarra kaayee maallaqaan hin bitadhaa jedhe. Rakkoon maalii namni maallaqa barate tokkoffaa moor gaafataa deema. Sadaffaa siyaasatti kaseene'u yookiin immoo sirna san tumsuu kaseene faayidaa dhuunfaaf waan ta'eef gaafa faayidaan sun dabaluu dhiisee hir'atuu gaafa eegale diina sirnicha sanii ta'a jechuudha. Gaafa hanna san dhaabiyetteen dantaa akkasiif ajajamuuf achitti ramaddeefsan waan jalaatu iteef yookiin siin ajajamu yookiin irratti fincilaa jechuudha. Don't be surprised faarsi bulaan arra lallabu kun boru girnoof goonee yoo isaanitti achi garagalchine namni surprise ta'uu qabu jechuudha. State capacity dandeettii gahumsa mootummaan waa raawwachuudhaatiif qabu kuffise bara biyya ni daake. Dabballee fi uummata kanaa nan sossoba maallaqaan hin sossoba jedhee otoo yaade osoo akkuma amma deeggartan jee biliyoon 20 biyyoo kennitee fi ittiin naqa dinagdee kanatti naqeetiin uummata kanarraa gadi qaba yoo jedhe hin danda'u. Maaliif tuubboon caasaan istiraakcharri mootummaa kan mootummaa gubbarra jiruu fi uummata jala jiru wal qabsiisu hin jiru. Takka cicciteera takka hudhameera. Biliyoona 20 gubbaatti dhaqe biliyoonni 10 bulchitoota ministeerota biratti hafti. Biliyoonni 5 naannolee irratti hafti. Uummata bira wanti kan geessu jechuudha. Therefore, Bilisiginna's ability to recover from the current multifaceted crisis is not there. Kanaaf ibsi isaaniitis actually ibsi isaanii ibsa bara 2017 dhumarratti sirni Ihaadeeg baasaa ture jechoonni iyyuu hizbanyinnet sargoo gabbinnet maal wanni isaan jaan kun hundiyyuu sanuma fidee
Kanaaf ta'isaanii amma hedduu waan fagoo deemtu natti fakkaatu.